Welcome baga dhuftanii barumsi keenya kan jechoota dhibba takka namni afaan Ingiliffaan beekne dura irratti barachuu qabu jennee ilaalaa turre kan itti fufutaa kutaa har'aa kana keessattis jechoota muraasa ibsa isaaniitii fi fakkeenyota adda addaa waliin kan ilaallu ta'a. Hamma xumura viidiyoo kanaa yoo nu faana turtan waan takka barattan malee akka hin deemne nan abdadha. Okay, now let's get started. So jecha 41 farra keenya jira. Jechi 41ffaan kutaa har'aatiif jalqaba ka ta'e kuni work jedha jechuudha. Maal jennee dubbifna? Work. Okay. What does it mean by work? Work yeroo jennu maal jechuu keenya? It means to do a job or task. Maal jechuudha? Job yookiin immoo hojii hojjechuudha yookiin immoo task afaan keenyatti amma wantoota adda baasuu qabnutu jira jechuudha. Yeroo baay'ee work yeroo jedhanii dhageenya, akkasuma job gizee jedhanis ni dhageenya, task yeroo jedhamus ni dhageenya. Baay'inaan akka job fi work itti dhagahamu baatus taskiin akkasuma wantoota nuti beekuu qabnu keessaa tokko jechuudha. Hojiidhaan kan wal qabatudha jechuudha. Akkasuma wantoota kanneen wajji kan wal qabatu kan adda baasuu qabnu career waan jedhamu tokko jira. Innis hojiidha. So nuti kana hundaa'u hojii jenneetuma qabnee jechuudha akka afaan keenyatti. Garuu wantoota kana ibsa isaatii hojii kan ilaallu ta'e afaan keenyattis adda nu ba'a jechuudha. Akkaataan nuti jechoota kana itti ilaallu ifa nu ta'a jechuudha kana booda. So jalqaba irratti jechuudha. Okay, jalqaba irratti ibsi inni workiidhaaf kenne to do godhuudha yookiin hojjechuudha. A job ja. Okay, hojii hojjechuudha or task gahee hojii yookiin or task jedha yookiin task waan jedhamu hojjechuudha jedha. Maal jechuu akka ta'e beekuudhaaf dura ibsa isaanii haa laallu. Okay, job means, okay, so when we say job, it refers to a specific position of employment, often short term or temporary. Job jechuun hojii nuti yeroo gabaabaadhaaf hojjennu jechuudha. Job yeroo jennu hojii kam akka ta'e adda baasti jechuudha. Specific jechuudha. Hojii kana sani jedhamtee waan maqaa dhaamuu danda'u tokko jechuudha. Waan generaalaa miti, akka waliigalatti walitti qabataan kan yaamnu miti jechuudha. Okay? Maalifi what's your job sin jedhamu tokko hojiin ta'e maali yeroo sin jedhutti specific barbaadaa jira jechuudha. Okay? Addatti hojiin kee maal akka ta'e gaafachuudhaaf jechuudha. It is also often it is for short term or temporary. Jobbiin kuni hojii nuti yeroo gabaabaaf hojjennu yookiin immoo yeroo murtaa'eef hojjennudha jechuudha. Okay? Hojii sana irratti maallaqa itti argannaa jechuudha. So fakkeenyaaf job yeroo jennu cleaner, qulqulleessaa ta'uu dandeessa, teacher, okay? Hojii guyyaadhaan sii kafalamus ta'uu danda'a. Walumaa galatti hojii kana sani jedhamee adda baafamu jechuudha. Okay? Work yeroo jennu maal jechuudha? Okay? Kan adda baasnee beekuu qabna jechuudha. But when it comes to work, okay? Yeroo hojiitti ka dhufnu ta'e ibsisaa maali? Work is more general jedha. Okay? Work is more general term. Hojii yeroo jennu yookiin immoo work yeroo jennu general jechuudha. Akka jobbiidha. Hojii sani tana jedhamtuu miti jechuudha. Akka walii galatti jechuudha. So workiitu jobbiif keessaa qabataa jechuudha. Okay? Kuni maqaa walii galaa yeroo ta'u kuni maqaa qabbuunee hojiin tana sani jennee yaamnu ni jechuudha. It is also any activity involving effort or labor. Hojii fedhe haa ta'u wanta humnaan hojjennu haa ta'u yookiin immoo hojii humnaa yookiin wanta nuti hojjennu hundi, okay, kafaltii qabaatee dhiisee, okay, hojii jedhama jechuudha kun. Okay? So work yeroo jennu hojii nuti humnaanis ta'e, okay, hojii fedhe tan nuti hojjennu, hojii humnaas ta'e hojii biraa jechuudha. Tan kafaltiidhaan hojjennu yookiin immoo kafaltii malees hojjennu work jedhamti jechuudha. Work yeroo jennu akka reefutti jechuudha. Hojii barsiisummaa, hojii qulqulleessummaa, hojii maalii jedhamtee akka jobbiin akkasitti kan adda qoqqoodde jechuudha. So work yeroo jennu general jechuudha. Kan jobbii hojiilee of keessaa hojiilee position adda addaa tan of keessaa qabattu jechuudha. Inni kan biraa task yeroo jennu immoo maal jechuudha? It is a specific
piece of work or duty that need to be completed. Usually it is a part of job. Hojumaati hojjettu keessatti gaheen hojii ta'eeti tasii kan namtu jirti jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan tan ati baattu sun taaskii jedhamti. Okay? Taaskiilee har'aan tanaa kan hin hojjechuu qabu jira hin finne. Fakkeenyaaf taaskiin sii kannan yoo ati qulqulleessummaa taate hojiin ta'eeti. So manni yoo sadi ta'e hojiileen har'aati hojjechuu qabdu. This is your first task sin jedha. Kana qulqulleessuudha. San booda mana kana qulqulleessuudha. Okay? You have to clean this and then you have to come to this class or to this room and clean it very well. Okay, make it spotless. Sin jechuu danda'a. As dhuftee as qulqulleessuu qabda. Akka qushaashni yookiin immoo hubni takka ittiin argamnetti jedhee okay, taaskii sii kenna jechuudha. So taaskii yeroo jennu jaabbii jala jirti jechuudha. Okay? Walumaa galatti work yeroo jennu maqaa waliigala kan jaabbiif keessaa qabu. Jaabbii yeroo jennu barsiisaa, qulqulleessaa, waan fedhe kaasharii yookiin kaashiir kan jennuun san jechuudha. Nama maallaqa qabu jechuudha yeroo gurguran supermarket haa ta'u dukkaana haa ta'u. So jaabbii jedhama suni. Taaskiin immoo jaabbii jalatti gabbuuti jechuudha. Hojiilee ati guyyaa guyyaan yeroo hojii tan hojjettu sii kan namtu jechuudha. So walumaa galatti jechi work jettu hojii jechuudha afaan keenyatti. Salphumatti akkasitti ilaallu. Okay, having this in mind, now let's see some examples. Fakkeenyota muraasa tokko haa ilaallume erga wantoota kana hammana beekne. Okay, fakkeenya workii wajji wal qabattu haa ilaallu. Okay, namni tokko I work every day jedha. I work every day. Ani guyyaa hunda nan hojjedha jechuudha. Okay, maal jechuudha? Ani guyyaa hunda nan hojjedha. So akkaataan diyannoo kami I work every day. Okay, guyyaa guyyaadhaan hojjedha yookiin immoo guyyaa hunda nan hojjedha jechuudha. Fakkeenyi itti aanu she works at school. She works at school. Isheen mana barumsatti hojjetti. Hojii kanaaf sanii hin beekamu jechuudha akka reefu ibsa laalletti. Hojii wayiiti. Okay? Sila hojiin kanaaf sanii jedhee nu ibsuu barbaade akkam jedha ture jaabbiidhaan nu kaa'e jechuudha. Yookiin jaab kan jennu kana jechuudha. Okay? So she works at school. Fakkeenyi inni biraa they work hard. They work hard. Okay? So fakkeenya kana erga laalle asirratti maal argaa jirtu? Asirratti work jedha, asirratti works jedha, asirratti work jedha deebi'ee. Wantoonni kun akka akkana ta'u kan isaan taasise sababa qabamoo maaliif laata? Moo akkanumatti usnee yeroo feene work jennee yeroo feene works jenna. Haa ilaallu. Kun work jedha. Itti deebi'ee inni jala jiru kun immoo works jedha. S qabaa jechuudha. S'in takkittiin hiika hima kana jijjiiruu akka dandeessu kan ilaallu ta'a jechuudha. So as jalatti gabbuune asis work jedha. Okay? So maaltu jira? Workii jalqabaa tana maaltu akka work jettu isii taasise? Maaliif ittiin daballee yoo jennu ta'e sababan isaa mataan hima kana yookiin immoo subjectiin hima kana I dha jechuudha. Okay? I. Asitti yoo dhufnu maaliif works taate yoo jennu ta'e subjectiin yookiin mataan hima kana she dha jechuudha. Okay? Asitti yeroo dhufnu immoo subjectiin yookiin mataan hima kana they ka jettu jechuudha. They dha. Okay? So yoo subjectiin yookiin mataan hima tokko yookiin pronouniin suni okay singilii ta'e so except I jechuudha. If the subject of any sentence is plural, okay, any verbs come after any subject should include S. Jedham sirri. So asirratti I waan ta'eef I, they, we warri jedhaman kuni warri plural ta'e jechuudha. Yoo subjectiileen kanneen I, they, we kanneen jedhaman warri plural ta'e yookiin immoo danuu ta'an kun okay mataa himaa ta'anii dhufan okay verbiin itti aanee dhufu S'in dabalatu jenna. So sababa I ka jettu kun hima kanaaf jalqabarra dhufteef so work jechuu qabna jechuudha. I work every day kanaaf jenne jechuudha. Okay? Isa itti aanu kana maaliif works jenna ka jennu yoo ta'e okay sababa subjectiin yookiin mataan hima kana she taateef isheedha. Isheen immoo singiliidha yookiin immoo takka. So works jedhu qaba jechuudha. She works at school. Inni xumuraa they
subjectiin yookiin mataan hima kanaa yookiin immoo bamaqni jechuu yookiin pronounini they jedha. Sababa kanaaf pluraalidha jechuudha, danuudha. So verbiin itti aanee dhufu work ta'uu qaba jechuudha, isiin dabalatu. Okay? So al tokko waliin haa dubbisnu akkaataa itti dubbifamu kasirriitii hojii jechuudha. I work every day. She works at school. They work hard. They work hard. Hard. Okay? Akkasii jenna jechuudha.